Kamaali tuffanni kan kee baaldi guyyaa sadii baaldi bishaanii keessa taa'u. Ati nama riskii barbaadatta biyyaa bahe nama hojii biyyaa bahe nama dafqaa biyyaa bahe nama dalagachuu biyyaa bahe. Kamaaliiti baaldiin uffanni guyyaa sadii baaldii keessa taa'u. Baafatte ofirraa kana qabbabnaan iskaarbii takkaaf kana yoo ofirraa baafatte saamunaadhaan bishaaniin dhoofte badhifachuu. Xuutmaajee harmaatu ofirraa baaste daqiiqaa takkatti maal godhuu maashinii edda daqiiqaa takkatti maa Itoophiyaatti jibbiilfattaniitiin birdilimsii miicaan turre erga biyyaa baatanii maaltu sin rakkisa maaltu dhagaa isinitti ta'a erga isin biyya nama na sookidda baattaa innan deegarra ulfaataa jedhe jireenya Itoophiyaa caalii ulfaatte jireenyi biyya Arabaa jedhaatu ooliiti. Harka namaa dalaganiif harka namaa hojjetaniifuyyuu jedhaatu ooli jireenya Itoophiyaa caalii ulfaatte jireenyi biyya Arabaa qoraan baqasitaa ibidda gajettee afuuftaa dhaamaa qabsiiftaa gabaa deemteetiin kiiloomeetira 4 deemtee sookidda bitta moo kiiloomeetira 4 deemtee buna bitta biyya Arabaatitti jedhaatu ooliiti. Meena himame jireenya biyya keenyaatti ulfaata moo jireenya biyya Arabaatti ulfaata? Laga deemtee laga bishaan baadhattee fiddaa duddaan. Kadhittu asii gaaziin asii ka itti burcuqootti miicitu asii ka uffatatti miicitu achi. Achitti maashinii uffataa itti bantee saamunaa itti naxxee hanga uffanni maashinii san geessuuf asitti burcuqoo isaan bunatti dhugan. Argite burcuqoo isaan bunatti dhugan. Asitti ammoo distii ibiddarra keette shunkurtii haa qulaallaatee lukkuu isaaniitti darbitee baaraatti itti geessitu sookiddatti geessite kalaas jala keetti kaa'uudhaa jechuudha. Arabni yoo nyaata filatan kenna bar nyaata nyaatu buddeena kana bar gizee nyaatu laallataa nyaata namni kenna bar gizee nyaatu buddeena kana bar arraba keessarra kannaan hin nyaatani bar. Lukkuu kana jechuudha yoo shunkurtiin keessaa sirriitti na qulaallamee keessaa hin dhayin hin nyaatan biyya keenyatti sirra dhiisanii deeman. Ka arabni sirraa dhuddii jechuudha jala gatteette. Sirraa sookidda bichaan dabarsin. Sookidda bichaatti hanqisanii dabarsin. Laxa qootee sirraa dhuddii jechuudha beeloftaa yennaan jechuudha. Argite? Ija keessa wallaalti. Akka waan inshallah deemii gimbii mana jigee kaasii jedhaaranii wayititti. Hojiitu argame maaliin argame qulqullinna deemii dalaga obboleettii tiyya deemii hojjetadhu. Mana haadha ormaa jirta deemii dalagi. Dhattanii gizee achi dhattanii jettan itti obsaa. Arabni guyyaa 3 guyyaa 4 si ariiti. Ati dhaabadhu uf laali. Ati dhaabadhuutii uf laali. Saraatanyaa takka. Itoophiyaa kuma 50 galfattee yoo isin kamateettee silkii tuttutu taate kama saanii takkitti qabattee ispoonjii irra keettee sa'a 3 achi dhaabattu taate kama isin teettee silkii bichaa haasoftu taate ka isin fuula gadinii kan qarsaa fakkaattee teettu taate ati dallasiif taati. Meena himati. Isin warri mana namaa hojjettan odoo si taate hoo akkam? Yalla kun na hinka odoo si taate akkam? Akkasin maal laalle? Ati afaan kan kee dubbadhu osoo mana kan kee dalagee akkam? Itoophiyaa keessa maal argine ta fincaan obaasaa turte. Hin argine isin miidiyaa kanarraan turre. Fincaan obaafne namittiin fincaantee kaatee fincaan hin obaafne Itoophiyaa arti saraatanyaa. Kamtu ulfaata? Hin argite kamtu ulfaata meena hima? Arabni guyyaa 3 guyyaa 2 si jala deemti. Mee warra Kuweetitti dallaala isaan bira dalagaa ture hiriyoonni kiyyan beekani. Takka mana shaqqaa deemtee hojjetteerti naanaa jedhan. Takka mana shaqqaa deemee hojjedheen beeku. Yoo erganillee maqatu shaqqaadha malee hojiin isa takka mana doora 2 deemee mana doora 2 doora 3 jiluuf jahaa ni beektanii hin jiru manni shaqqaan. Ji'a 8 moo 9 hojjedhee bahe. Jiluuf jaharaa dhaqee jechuudha. Jaharaa ayuuni akkasitti hojjedhee jechuudha. Takka jechuudha. Hinjiru jechuudha. Gombas jedhee hojjedha gizee hojjedha. Akka nama mana haadhatii jiru biyya kee yeroo sontaan akka nama mana ambaa jiruutitti. Hin kennu arabatti ijaan kennadhu. Nan beektu arabni ijatiyya. Gaafa siin dhuftee namira kushiinaa naa waliin jettee ija na baruu garaa na baruu barbaadde an harka kiyyaan hojii hojjetaa jira. Harka kiyyaan burcuqoo miicca gaazii miicca kushiinaa meeshaa afaaniin itti haasayaa jedha. Kennammoo hanga arabatti silaa waan biraatu itti himatanii kana honnan jenne bishaan hin jiru maaliin hin jiru waa'ee mootummaa haasofti kushiinaa keessa teettee akkasi maaliyyoon akkasi akkasi Itoophiyaan akkana maaliin akkana
warroota gugurraa tokko fa'a fuudhanii televezyiinii keessatti itti nama waaman ka hidhii keessa wannoo kaayatu tokko fa'a. Namittiin tiyya yeroo baay'ee isaan asaana gooti. Televezyiinii keessatti arginan duruu na waamte kootu laal Itoophiyaa jette. Laki kun Itoophiyaadha miti. Akkuma wannoodha barra Itoophiyaadha malee Afrikaadha malee kun barra Itoophiyaadha. Waa gurraachannaan Itoophiyaa ma isaan kan itti si waaman jechuudha. Usuu Itoophiyaa keessa ta'ee Itoophiyaa keessa hin jedhu. Intaloota akkatuyyu ana dura ji'a shammoo jaadaladdee baateerti. Mana wayii hangalee yennaan maa jette namittiin bishaan haayilaandii ofiirra dhuddee kaatee naa kennite. Hin jissini dhugii naan jette. Laan dhuguun jedheen hin fedhu. Maaf hin dhunne jette Itoophiyaa booriilee dhugaan jiranii. Suuraa fuutee na mul'iftee sarratanyaan ta'e asiin dura Madiinaan. Suuraa fuutee na mul'iftee ka Itoophiyaatti booriilee dhugaa jiran naan jette. Ka Itoophiyaatti ashawaa dhugaa jiran. Warra beelaa fi kunoo bishaan hongeedhaa fi jedheetti wannoo dhugusan. Itoophiyaa dhoqqee dhugaa asitti bishaan haayilaandii irraa dhugeessi kenne diddaa jette. Hanga kana ciccittanii jireenya keessaniif maaf hin ciccitinaa? Hanga kanaaf rakkatta. Maaf jireenya keessaniif hin yaadinaa? Maaf of hin barinaa? Leesha of hin bartan? Osoo ati of hin barin? Osoo ati paantii tantee akka itti miiccattu hin barin? Osoo ati bultii mana keessaa akka itti bultu hin barin? Intalli tantee geettee heerumti. Intalli tantee geettee heeruma geetti. Tan haati awureedha. Tan haati akka itti ooltuuf akka itti bultu hin beekne intaltillee sanumaa jechuudha. Intala tanteetii waliin harmallaa taatee gatteetta mana galtee. Intalli tanteellee zoorteetiin harmallaa taatee atillee harmallaa taatee jaarsa si gatee si biraa deeme waliin galtanii harmallaa taatanii teettanii jechuudha. Akkasi jireenya keessan hunda balleessitan. Isinii galee hojiitu argame biyya Arabaa jirta. Habiibti ta'e waggaa lama waggaa sadii dalagattee keessaa galta. Hojjedhu deemi dhaqi. Arabni guyyaa lama guyyaa sadii si jala deemtee si ilaalti waan ati haaraya taateef. Na'am. Si waamti na'am. Kootu kana godhe inshaallah. Kana qulqulleessi inshaallah. Akkas gootee inshaallah akkana godha. Waan kana godhaa ture bar. Ebeluuf nyaata dalagaa ture bar. Ebeluutu na waamee osoo akkas godhaa akkana godhe naan jedhe. Ebeluutu osoo ammisaa godhaa jiru waan kana godhe naan jedhe inshaallah maama. Ana kana godhe haadir maama inshaallah. Gatii kan falta afaan kana. Chaarjii guuttaa. Kaardii itti guuttaa. Nakime maal si barbaachisa? Baxxaariyaa si barbaachisa? Miimoorii si barbaachisa afaan kun? Dalagaa dhukushiinaa kan kee. Inshaallah tana waa hundatti hojjennan gaafa kan isii eeguu dhabdee ajaja isii eeguu dhabdee hanga isiin kootu kaas isiin jettu eeguu dhabdee ofii waa hunda gajjattee gombas jettee hojjannaa si dagatte gaafa kan torbee tokko qofa si qabdu. Mee sa'aatiin isaan kaanii si jinqanuu sa'aatii kan kaanii si jinqan. Halkan akka beelladaa dheedaa nyaataa bulan. Gizee ati deemtee raftu isaanii kushiinaa walitti galabbataa bulan. Guyyaa sa'aatii misaa irratti ka'an. Galgala sa'aatii 9:10 taanaan biraalitti. Ati sa'aatii galgala gariin faatii kasaa kana ka'u jira guyyaa guutuu rafaa oolee kama waluuyyuu hin argineentu jira. Mana garii mana Arabaa rabbi dhugaanu haa dubbisu. Kama isin waluunuun argine jira bar. Sa'aatii kana warra ka'u jira. Amma sa'aatii kana kun magariibaa sa'aatii kana ka'u jira. Misaa nyaachiftamoo sa'a kana qursii nyaachiftamoo mee maal nyaachifta? Iraatii nyaachifta mee na hime. Ruutii guyyaa affeelte rafa jira salaataa mummurtee loomii irra keette bishaan isaaniitiin waliin fiddee jala keetta. Nyaatanii gizee silaa isaan iraatii jedhanitti sa'aatiin hirriba keetii gahee daddaftee kushiinaa keessa jalaa baatee rafuudhaa sa'aatii kan kee dhaabbataa godhatte. Isinii galaa afaan Oromoo sa'aatii keessan dhaabbataa godhattanii daddaftanii jalaa deemtanii jechuudha gara kushiinaa. Maal gooti faaxeen takka taaptaap godha. Faaxeen takka maal gooti seetan? Sa'aatii meeqa kushiinaa seen sa'aatii 7 yookaan 8 godha kushiinaa dhufte uffata tokkoof ta'e geessitee haa jedhu. Uffata tokkoof ta'e kan ganama miincite geessitee kaatee sa'aatii 7 yookaan sa'a 8tti gara kushiinaa dhufte. Halkan keessa sa'aatii Itoophiyaa sa'a 2 yookaan sa'a 3 gara kushiinaa dhufte. Silkima isiin. Silkima. Erfooniin gurra keessa jira. Saalooniidhaan namitti waamtii quban qabdu. Namittiin saaloonii waamtii quban qabdu. Erfooniin si gurra naqattee teetteetuma silkima kana gurgurti. Kushiinaa haadhaa keessa jirti. Inshaallah mana haadhaaf abbaa isii keessa jirti. Maaltu si rakkisee cannaqamti. Teettee silkima kana gurgurti. Osoo akkasitti teettu sa'aatiin hirriba isiif haati itti gaya. Amma lafa kaatee meeshaa miicuuf. Amma lafa kaatee meeshaa miicuuf. Meeshaa miicaarti beeka. Meeshaa odoo siin kakka gootu hirriba irraa
halkan keessa sa'aatii 7 sa'a 8tti itti ka'a. Faatuma yalla kalleedhaaf akkas naa godhi. Faatuma bishaan baabaa na fidi siin jedhaa jira. Faatuma maammaan kottu burcuqoo kaasi siin jedhaa jirti. Situ kushiina dhaabatee eege kaa. Maal sii gooti kushiina si argaarti si argachuudha kaa. Si argaarti kaa kushiinatti sa'aatii hin qabu hirribni kan kee. Sa'aatii hin qabdu kushiina dhaabbachuu jirta. Si argan kaa maal si haa gootu. Amma mataa miidhaan wal loluuni. Hin dhaqu hin godhu. Amma kaa deemtee rafuun amma hirriba argiti. Sa'aatii isaa waamanitti. Dura maal goota kushiinaa keessa? Sa'aatiin kan kee yoo 10tti karaaftu taate guyyaa hunda sa'aatii 10 irra angaafa mana arabaa jalqaba dhaqe ganama sa'aatii meeqa ka'an jedhaan. Sa'aatii 8 kaata. Galgala hoo meeqa rafa? Sa'a 10 raftanaan jetti. 10 kiyya dachitu samiitaa malee 10 kiyya irraan taru'an. Dachitu samiitaa malee 10 kiyya. Waan fedhe yoo godhe 10 kiyya gennaan kute'a. Arabni waan ati guyyaa jalqabaa goote sanii hanga waggaa tokko si wajji jiraatti. Abbaan fedhe jaaladhu abbaan fedhe jibbi. Kun amala arabaati. Waan ati guyyaa jalqabaa goote sanii hanga waggaa tokko yoo hattellee yoo kijibdellee hanga gaafa mana isaanii san jirtu homa gaafa isaanii si waliin jiraatan. Yoo hadha sukkaara kiiloo 50 baadhatte bara dhufullee bara itti aanullee waggaa 10 ta'ennaan ati waggaa 10 san sukkaara kiiloo 50 san dadhabe jechuun isaan biratti no sheemi guddaa. Baadhataatuma jiraatta. Hin danda'u hadha jennaan akkuma hin dandeenye si qabatti arabni. Kana walii galla seeraa fi amala arabaati. Si galee sa'aatii meeqa ka'a? 6 ganama kaata. Galgala meeqa rafa? Guyyaa kana rafa. Gaafa manni barumsaa jiru galgala sa'a 9 raftee ganama sa'aatii 5tti kaataa naan jetti. Haadir. Alaarmiitii yarra kaadhe rafee rafuu baadhee ganama sa'aatiin 5 dirqama kooti. Kushiinaa keessatti argamu. Sa'aatii 5tti yoo isin hin jette isin sa'aatii 6 dhufta kushiina sa'a 6 dhufta. Sa'aatii kami didhuu isaanii lafa harkiftee uffata tuffifta. Sa'aatii kam nyaata goota. Ijoolleedhaaf. Sa'aatii kam uffata isaaniitiif caammaa isaanii fidda. Gari faati ganama ka'ee tokko sajattee dhiiftee biraa rafta uffata. Ichi sa'aatii kam ijoolleen isaanii lafaan kan sa'aatii kam lafaa kaasta ijoollee isaanii. Sa'aatii kam didhuu isaanii kan lafaa kaasta. Osoo ati akkasitti uffata tokkostuu fi ijoollee irra kaatee dhaabattu baasiin dhufee haga iyyee deemaa namittiin achi gadi kaanaan ibiddaa fi qiyaamaa yeroo akkasitti bobeessiti jechuudha. Gaafana namitti wal lolte mallaqa kan keessiif hin kennanii achi warri biiroolee akkamitti akkas hin gootuudhaaf achi lubbuu qabatanii namitti ittiin dubbatanii achi arrabaan si qabanii kalaas mallaqatti tantee tajji'a 2 yookaan tajji'a 3 dhabde jechuudha. Gaafa si achi hidhatteetiin jettu isaanii walloltii isaanii wallabdi shaantaa kiyyanaa kennaa hin kennu shaantaa akkamitti si kenna shaantaa mana biraa si gurgura malee dirqamatti mana biraa deemtaa jechuudha. Dirqama giddii keetitti deemtee kushiinaa biraa miicita. Isaan hin galchu mallaqa namittiin si dhoggatte maaliif namitti osoo mallaqni si biraa jiru bulii 28 fageettee tasaara arabaa walloltu jira. Sarratanyaa ta'e bulii 28 geettee arabaa wallolti guyyaa 2 osoo diddaa. Habibti gisee isin dhuftee lukatan teerra jette nyattee laal guyyaa 2 siyaafee jette an 15 gahee 15 gahee arabaa waliin dhabu 15 gahee takka arabni birri na dhoggattee hin beektu takka arabni sanuu yeroo jalqaba badeetiin jedhe namitti bira galee sulbiyaa dalagee jechuudha namitti bira dalagee galee namitti bira galee mindaa ji'a takka isin naa kenninaan naa kaayi jedheen. Wali qabdee naa kennita. Amma ergachuun itti na jamu naa kaayin jedhee. Naa kaayi reef badee kaasanuu bar waggaa takka hojjedhee ka'eetiin reef badee xiyyaafuu waa'ee alarraa hin beeku. Namallee hin beeku waa'ee alarraallee hin beeku naa kaayin jedheen. Naa kaayita jedhee reef fuutee keette. Ta fuutee keette gaafa ilmi isii makiinaa oksidantii argatee jennaan ajaa'ibsiin ilmatti yaalatte. Amindaan tun tajii ataanii tibbee jiraame tajii lammaffaa dhufte walirra itti guddatte kaa. Ana tajii akaanii naa kennite taa nama ofuma biratti hambifachuudha kaate. Laa naa kenni ergachuu hedaan jedheen. Ilmaa yaalchifadhe jette. Yoom naa kennita guyyaa 3 boota. Yoom naa kennita baabaa naa dhufu. Yoom naa kennita kamiisa sii kenna. Yoom naa kennita aboo ayibeluu haa dhufu. Yoom naa kennita uktiin tiyyaa haa dhuftu. Osoo akkas jettu bulii 15 geenne gaaf kan wallolle. Gaaf kan qiyaamaa walii qabsiifan.
biirottuu sin kennu biirottuu sin ergu abbaan dhufee asiin fuudhu haa dhufu jettee qiyaamaa kana qabsiifatte. Lubbuu tiyya fudhadhee shaantaa kiyya fudhadhee mana sanii bahee badee jechuudha. Taaksiin dhuftee gara birootiin na fuutee naan deemte. Isin argitanii? Kanaaf isiniin jedha. Arabni sabaayitti tollaan waggaa feetan bira jiraatan. Mee hindii takka arabni ariitu argitanii mee gaafadhaa hindii mana keessa jirtu. Ta'ollaa keessanii waggaa meeqa jirtu araba bira jedhaani. Birrii meeqaan hojjetti? Waggaa meeqa teettee birrii 120 waggaa 7-8 fateettee 15 fateettee fa waggaa 20 fateettee birrii meeqa? 120 birrii Kuwaitii jechuudha. Itoophiyaa yoo guddate birrii meeqa?